Baga gammaddan barreeffama afaan Arabiffaatiin yookiin afaan Ingiliffaatiin barreessuu yoo hin dandeenye aappii barreeffama afaan Oromootiin barreessitanii barreeffama isin afaan Oromootiin barreessan san gara afaan Ingiliffaadhaa gara afaan Arabiffaadhaa yoo barbaaddan isiniif hiikuu danda'u yookiin ammoo isiniif jijjiiruu danda'uun isin barsa daayirektii kinoo haala masirratti argattan kanaan. Amma fakkeenyaaf barreeffamaan asirratti afaan Oromootiin barreessa kana jechuudha. Inni asirratti afaan Ingiliffaatiin naa barreessa jira jechuudha. Amma yoo barbaade seenditti godhuu qofaa jechuudha. Ani afaan Oromootiin barreessee barreeffamaan afaan Oromootiin barreessanii inni gara afaan Ingiliffaadhaan naaf jijjiiree jira jechuudha aappiin kun. Ammallee afaan Arabiffatti yoo jijjiiruu barbaade jechuudha asirratti Ingilish kajoo kan kilik godheetan Arabic kajoo kan filadhe barreeffama kun daayirektii akkuma asirratti margaatan kana barreeffamaan afaan Oromootiin barreessan gara afaan Arabiffaadhaan naaf jijjiiree jira jechuudha isinii galee. Daayirektii amma seendi godhuu qofaadha jechuudha yookiin ammoo ergaa san nama sanitti erguu qofaadha jechuudha akkuma asirratti margaatan kanaani aappiin kun aappii baay'ee tokko bareedaa ta'edha aappii kana akkaataa itti fayyadamtan isinitti agarsiisa aappii kana kan baay'een argeetti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun namaa duraan hordofa. Hayya daawwattoon kiyya aappii kana gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kana tura tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kana irratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kajoo jala irratti neebaa asirratti tura tokko kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com kajoo kana tura tokko kilikni gootu ammallee haala kana siteessi fixaa asirratti ikoon sarchii kana tura tokko kilikni gootu bakka sarchii kana irratti qubee ka ba a barreessanii achi booda sarchii fuuldura kanatti kilikni gootu sarchii gootu achi booda haala kana suuraa kan ta'e suuraa kana tura tokko kilikni gootu achi booda aappii gadi buufachuudhaaf siroo lutaa gadeemtoo lutaa deemtamu numaati achi booda dhumarratti kana malee kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood hojjettanii daawulood taasisuttanii aappii kana bilbila keessatti gadi buufattanii hayya daawwattoon kiyya aappii buufatanii yeroo galtan aappii kana haala kana banamaa asirratti enable in settings kan jedhamu irratti tokko kilikni gootu ammallee aappii kana ooni gootu ammallee okay kilikitti gootu takka of duuba deebitu ammallee select kan jedhamu irratti tokko kilikni gootu ammallee inni kana kana irratti tokko kilik gootu achi booda keyboardichi kana haala kana hojii isaa jalqaba jechuudha amma isin wanti gochuu qabdan tuqaa arfeen irratti tokko kilikni gootu ammallee translate kan jedhamu irratti tokko kilikni gootu achi booda kana haala kana sanduuqa kana isin jechuudha sanduuqa kana keessatti afaan Oromootiin barreessanii jechuudha jechi tokko fakkeenyaaf barreessanii agarsiisutti. Egaa daawwattoon kiyya kana akkuma asirratti margaatan kana jechuudha sanduuqa kana keessatti afaan Oromootiin barreessa jechuudha jechaan afaan Oromootiin barreessa kana inni asirratti immoo afaan Ingiliffaatiin naa barreessa jira yookiin afaan Ingiliffaatti naaf jijjiiree jira jechuudha. Akkasuma gara afaan Arabiffaadhaa jijjiirachuu barbaadan jechuudha Ingilish kajoo irratti kilik gootanii afaan Arabik kajoo irratti filatan jechuudha afaan barbaadanitti filachuu dandeessan jechuudha afaan Amaariffatti illee jijjiirachuu barbaadan Amaarik kajoo irratti kilik gootanii alaatuluma jechisin afaan Oromootiin barreessan jechuudha gara afaan barbaadanitti isinii fiikaa isin daayirektii immoo seendi godhuu qofa isinirraa eegama jechuudha nama sanitti ergaa sana erguu qofaadha jechuudha haala kanaan karaa salphaa ta'een nama afaan kamiyyuu dubbatu aappii kana fayyadamuudhaan walii galuu ni dandeessu yookiin ammoo haajaa keessan isinitti himachuu